Ashima kamoltan hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaa ani Yihun Ingidaati. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Dalasaa Bulchaa qaama yeroo feenyummaan isaa adda hin baaneen ukkaanfamuun dhaga'ame. Akka odeeffannoon qaamolee garaagaraa irraa arganne mul'isutti Dr. Dalasaan kaleessaa ukkaanfamuun dura gara Finfinneetti imalaa turan. Walgaarreffannaa ODP fi ABO gidduutti mudateen walqabatee waraanni mootummaa waraana adda bilisummaa Oromoo hiikkachiisuuf baay'inaan gara godinaalee lixaa Oromiyaatti erga bobbaafamee bubbuleera. Sochii waraanni mootummaa naannichatti taasisaa jiru kanas mormiin mudateera. Kanumaan walqabatee geejjibnii fi sochiileen hawaas dinagdee biroon danqamanii turu. Iddoowwan hedduuttis barnoonni fi hojiin mootummaa addaan citu gabaasaa turreera. Ukkaanfamuun Dr. Dalasaas dhimma kanaan walqabachuu danda'an shakkii namoota hedduu bira jirudha. Qaamni nama kana ukkaamse tattamaan gadi lakkisuu akka qabuufis xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad dabalatee qaamoleen garaagaraa gama miidiyaalee hawaasaatiin gaafachaa jiru. Amaratiitti dargaggoota tibba darbe hoogganaa waajjira giddu galeessaa ODP Dr. Alamuusimee mormuun walqabatee to'annoo jalaa oolfaman manni murtii galmee isaanii cufus dargaggoota kanneen eessa buutee isaanii dhabne jechuun maatiin isaanii himan. Dhimma kanarratti bulchaa aanichaa obbo Arabaa Hussein dubbisuuf yaallus hin milkoofne. Tibba darbe dargaggoonni 6 mormii Amarati keessaa tureen walqabatee hidhamuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Muhammad Siraaj bal'ina oduu kanaa qopheesseera. Manni murtii Amarati dargaggoota hoogganaa waajjira jiddu galeessaa ODP Alamuusimee mormitan jee poolisiin hidhee bilisa jee gallakkisuus achi buutee isaanii akka dhaban dubbatan maatiin dargaggoota. Ijoollee garuma dabarsanii hin argine nu bakkuma jiran hin beeknu kadheen gaddefa dabarsanii ba'aas jirrallee nutti hin himne soyinee isin hin dabne bakka mara. Manni murtii bilisa gadhiisu waraanumatti irraa dhufee fuudhe. Warra bulchiinsa aanaa gaafatanis deebii dhabuu isaanii dubbatan. Bulchaan aanallee hin beeku an bakka fidan maal gootanii nagaa hin beeku jedhe. Waa'ee dhimma kanaa gaafachuuf bulchaa Amarati Arabaa Huseenitti bilbilee walga'iirra akka jiran nutti himan. Obbo Arabaa. Nagaami. Fayyada. Bulchaa Amarati. Ani Muhammad Siraaj OMN irraa bilbilaa jira. Maal waltajjii irraa booda na bilbilutti ture? Daqiiqa meeqatu haa bilbilu? Daqiiqa 3 booda na bilbilu gara 5 booda. Daqiiqa 5 turree bilbila harkaa obbo Arabaa irratti irra deddeebinee bilbiluu sin kaasan. Hirmaattonni marii nageenyaatti bana magaalaa Ambootti gaggeeffamaa ture irraa qooda fudhatan jijjiirama biyyattii keessatti mul'atuuf aarsaa guddaatu kaffalame jedhan. Qeerroonii walgaarreffannaa dhaabbilee siyaasaan osoo hin burjaaja'iin tokkummaa isaa cimsachuun jijjiirama kana ceessuu akka qabuufis dhaamaniiru. Abdusalaam Hasan bal'ina isaa isinitti hima. Qeerroon godinaalee garaagaraa marii nageenyaatti bana magaalaa Ambootti gaggeeffame irratti hirmaatan OMN dubbis gabrummaa barootaaf nurra ture qorachuuf beekaa fi hayyuu baay'eetti wareegne irraa jedhan. Jijjiirama aarsaa guddaadhaan dhufe kana qaamni kamiyyuu duubatti akka deebisu kan hin hayyamne ta'uu ibsaniiru. Dhaabbileen siyaasaa garaagarummaa isaanii karaa nagaan hiikkachuun imala ce'umsaa milkeessuu keessatti qooda mataa isaanii ba'uu qabus jedhan. Jijjiirama wareegama obboleeyyan qaalii hedduu, gootota hedduu, beekolee hedduu itti fixannee jijjiirama dhufe kana humnoonni gufachiisuu yaadan hin jiran garuu hin gufachiisan. Maaliif jennaan jijjiirama kana jijjiirama dhiigaan dhufe, jijjiirama dhugaan dhufe, qeerroo bilchaatota sabboontota dhugaaf Oromiyaaf Oromoof wareegamanii waan dhufe waan ta'eef uf duuban deemu. Walgaarreffannaan as ga'ee jijjiirama amma dhufe kana duubatti deebisuuf deemu kun immoo wanta badaa waan ta'eef qeerroon Oromoo ammas akkuma kaleessa daangaa hanga daangaatti tokko ta'ee sagaleessa tokko taasifatee jijjiirama amma dhufe kana akka duubatti hin deebine qabee tiksee walgaarreffannaa paartilee siyaasaa kanallee akka isaan rakkoo kaleessa keessa turre sanatti nun deebifneef tumsa karaa isaatiin isarraa eegamu gochuun dirqama qeerroo Oromoo hundaati jechuun barbaada. Waan namas nu fayyadu fakkeenyaaf akka biyyoota Siiriyaa, Yamanii, biyyoonni Arabaa hunda yoo laallu burkutamanii diigamanii caccabanii jiru waan ta'eef nummuu kana Oromiyaa dirree lolaa gochuun qabnu. Injifannoon kun eenyu caalayyuu nu qeerroo garaa nyaata beeyta. Maaliif jennaan itti duunee itti salphannee gochoowwan suukaneessan nurratti raawwatame
asiin geenye wayita asiin geenye immoo akkanaan asiin hin geenye tarsiimoon asiin geenye tarsiimoon sun irrallee dagatamuu hin qabu. Humna qeerroo Oromootiin humna hayyuu Oromootiin wareegamtuu qaalii biyya keessaa itti fixannee jijjiirama kana arganne. Jijjiirama kana argannaan paarticha jijjiirama irra jiru kanatti amanuu osoo hin taane jijjiiramatti amannee humna tokko walii taane qabsoo tana oofaa jirra. Oromummaan dhaaba siyaasaa kamiyyuu ol kan jedhan qeerroon tokkummaa isaanii cimsuun qaamolee ce'umsaa kana gufachiisuuf hojjetan dura dhaabbachuuf qophiidha jedhan. Ardha malee Oromoon qawwee wal ajjeesuun paartiin addaan bahanii wal arrabsuun nu fafa qaanyiidha kun Oromoo biratti. Qeerroon Oromoo tokkummaa isaa akka duriitti qabatuu qaba. Oromiyaaf Oromoof dhaabatuu qaba. Paartii tokkoof dhaabatuu hin qabu. Oromiyaaf Oromoof yoo dhaabatu paartii dhugaa dalagu. Paartii Oromiyaaf Oromoof dalagu bira dhaabachuu qaba. Paartii gurraaf hangoo isaatiif humna isaa argisiisuuf ta'u yoomillee birallee dhaabannu ofirraa dhaabnas hangoo ofirraa dhaabnu illee qabna. Maali hangoon keenya tokkummaa keenya. Tokkummaa keenyaan warra nu diigu, warra nu qoqqoodu, warra gandaan nu hiru, warra amantaan nu hiru ofirraa dhaabuuf qophiidha. Nuti akka qeerroottis ta'e uummanni keenya abbootii gadaa keenya dhageenye, abboota keenya dhageenye, abbootii amantaa dhageenye, gaggeessitoota gaaraa amma dakaa jiran dhageenye jijjiirama amma dhufe kana harkatti qabanne akka duubatti nu jalaa hin deebine akka diinni akka kaleessaa sana nu dhaanne iddoo kanatti akka hin dhaabanne fuulduratti adeemsisuudhaaf qophiidha jechuudha. Oromummaan ODPdhaa olii, KFOdhaa olii, ABOdhaa olii. Kana dhaabbilee siyaasaa nutu tolchee maqaa isin jijjiirata garuu Oromummaa waaqannuu kennee jijjiiramuu hin danda'u. Kanaaf tokko ta'ee qaamoleen siyaasaa Oromoo socho'u hundu wal dhaga'ee wal argee naannoo barcumaa naannoo teessootti wal ga'ee waraana keessaa miira keessaa ba'ee adeemsa siyaasaa bilchaataa deemuu qabnaan jedha. Qaamni Oromoo fi Oromiyaaf yaadu kamuu naannoo keenya dirree jeequmsaa gochuurraa of qusachuu qabus jedhaniiru. Qonnaan bultoonni naannawaa Boolee Caffee fi Bashaalee har'as lafa keenyarraa nu buqqaasuuf deemamaa jira jedhu. Qonnaan bultoota 90 ta'an naannawaa kana jiraatan kaasuuf sochiin taasifamaa akka jirudha odeeffannoowwan kan mul'isanii Mallasaa Dirribsaa. Ani kaasee Nugusuu Booleeti. Warra Boolee Dabalee, warra Daadhii Gimbii, warra seera ganamaa qabu, warra malkaa, warra tulluu qabu. Qonnaan bultoonni naannoo Boolee Caffee fi Bashaallee kunneen jijjiirama biyyattiitti mul'ataa jiruun caasaan mootummaa gara olii qonnaan bultoonni seeraan alaa hin buqqifamanii jedhee jiraa jedhu. Ta'us garuu wanti gubbaatti dubbatamuu fi wanti qabatamaatti mul'atu wal addaa jedhanii jiru. Waan caasaan mootummaa gara olii jedhu dhagahuu dhabuun caasaa mootummaa gara gadii badii guddaa fiduu akka danda'u dubbatanii jiru. Qonnaan bultoota naannoo Boolee Caffee fi Bashaallee lakkoofsi isaanii 90 ta'u lafa isaaniirraa kaafamuu fi jedhu jedhaman gidduudha kanneen OMN dubbise akka jedhanitti har'as taanaan aggaammiin buqqaafamuu nurraa hin dhaabbanne jedhu. Lafa kana maaliif giddiin nurraa fudhatan yaalanneen kenneen amma kana amma giddiidhaan amma kana mulu annarraa fudhatan haxiran kana ofirraa dhoowwatan qotaa jira. Dhuguma nurraa fudhachuudhaaf deemu amma darasii ka fudhatame. Amma bara dabaa dhufu kana amma kaasaa birrii kennanii tana barana hin gallakkiftanii bootaa bakka faqqanne isinii kennina hin kaatan lafa keenyaan kanarraa kun limaatii barbaachisaa. Maali limaatiin maali ana jennu kun limaatiin mootii. Biyya keenya irratti har'as humnaan nu doorsisanii nu buqqisuu fi caasaan mootummaa gara gadii nutti dhaadataa ooluu jedhanii jiru. Amma wattaaddara fidee funyaan qabneeti lafa kana gallakkiftu akkatti akka qallaalitti hin gallakkiftu. Asodaan nu duubatti deebinee anumni jedhe bichaa dhaga'u bicha dhanu. Aqimii maal qabnare masaraa qabnaa ofirraa dhoowwin isaan masaraan dhufanii lafa hin kallalaani. Qonnaan bultoonni amma dura buqqaafaman carraa isaan mudate ni beekna carraan keenyas sanarraa adda hin ta'uu sodaa jedhu qabnaa jedhanii jiru. Kan jiru kana of harkaa qabnu biyya kana wajjin taggalaa jirra. Malee gazzabni isaanii kan gizee sanii kaaree 284 kan kenname. 150 beenyan mana kaasa kifiyyaa tabaalame kan kenname hin jiru homtuu nu argamu.
lafa qonnaa kana kan argeeru. Ogeessi haaromsa magaalaa kutaa magaalaa eekkaa dubbifne maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan gama isaaniitiin akka jedhanitti adeemsi seera maleessaan qonnaan bultoota buqqisuu ammasii itti fufee akka jiru dubbatu. Lakkoofsaan naannoo 90 ta'u lafa isaanii irraa ka'uudhaan jiran naannoo hektaara 100 ta'a. Ammas immoo ilaalchuma kanaan dura ture akkaataa kanaan dura turenidha. Itti fufamuudhaaf kan deemamu haalli tokko wanti sirraa hin jiru. Kutaan magaalaa eekkaa adeemsa dogoggoraa duraan ture sirreessuu caalaa maaliif adeemsuma dogoggoraa turetti akka cichee ifa miti jedhan ogeessi kun. Qaamni olaanaa kan jedhuu fi as gajjallaatti kan raawwatamaa jiru waliin argatu. Qaamni olaanaa qonnaan bulaan akka ka'uu hin qabne achitti misoomuu qabu. Qonnaan lafarraa kaanillee kanaan dura baay'ee isaanii akkasumatti jira inni iyyuu misoomne. Amma immoo dhaqanii boolee bashaallee fi boolee caffee jechuun caasii qarqara xaafoo gama keessadha waan ta'eef lagarra waan ta'eef inni isaa waan akka harifate hin beeknu harifachuu qabaadha itti gaafatamtoonni waajjiraa fi gaggeessonni kan hojjetaa irratti dhiibbaa geessaa jira. Dhimma kanarratti hooggansa kutaa magaalaa eekkaa fi kutaa magaalaa boolee dhimma kana harkaa qabu jedhamanii dubbisuu fi yaaliin goone ammaaf hin milkoofne. Kantiibaa taana magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaan ergan garaangootti dhufe qonnaan bulaan buqqifame hin jiru tibba kana jechuun isaanii ni yaadatama. Godina Gujii aanaa Liibanii fi Gumii Eeldallootti jiraattonni sababa weerara daangaa hidhattoota naannoo Somaaleetiin qe'ee isaanii irraa buqqaafaman gargaarsa gahaa osoo hin argatin haala hammaataa keessa akka jiran himan. Waraana kanaan manneen barnootaas cufamuun barattoonni barnootaan ala jiru Guyyoo Waariyoo dabalata qaba. Jiraattoti godin Gujii baana horsiise bula Liibaniitiif Gumii Eeldalloo keessa jiraatan weerar hidhattoota naannoo Somaalee irraa dhufanii yeroo dheeraaf nurra godhaniini. Nami keen baay'een du'uun dhuugi miidhamuun hedduulleen qe'eef qabeenyi isaan irra buqqa'uun fuula isaaniif hin malle taalama keessa jir jechuun OMN itti himatan. Amma liyyuu ayiliin dhufte waraan raayyaa itti bisaatiin qarqaaratti agnu dhooftu qabalee 12 nurra fudhattee jechuudha. Gandu 12. Gandu Dhungoo, gandu Waleessoo, ganda Oda Diimaa, ka Alooyyee, ka Oolaa, ka Soloq, ka Alluu kan cuf gandu 13 nurra fudhattee 12 nurra fudhattee jechuudha. Kuyyoo kan laalwani daangaa kun sabii kun buqqaa deema man barumsa gadhiisee jira. Man fayyaa gadhiisee jira. Iddoo bu'uura misooma duriitti mootummaan ijaaree cuuf lakkisa irra ba'e ammaan tan akka qootti buqqaatota ta'ettini iddoo adda addaatti gargar ba'ee jira. Kun wani daangaa bifa kanaan deemnaan mogga kanaan godina Gujii ba'aa kanarratti uummata Booranaa qabatee lafa Oromoo kan mulu dugugee duwwaa waan baasanu fakkaata sodaa guddaa qabanna asirratti. Wanni barattoonni naannoo kana barachuu hin danda'an. Barataa yuunivarsiitii addaan kulee gaalee laf qotu jira sababa abbaan maatii irra du'eef. Warri buqqaanii sabab buqqaaniif sabab mootummaa ilaalchi mootummaan isaaniif kennu gadaana ta'eef kararra jiganii hafanii jiran agarra ka gargaarsi hin qabati. Jari kun duuba akka jedhu godin Gujii ba'aa kan keessatti rakkoo bulchiinsa gaariitiin wal qabatee uummata Oromoo kan waliin jiraatu yoo rakkoon akkas isaan qunnamtu wal bira dhaabbachuu irra laafinni jiraachuu dubbatu. Akka Boorana, akka Gujii, akka Arsii, ka obboleeyyan teenna guyyaa akkana kana horiillee nu qarqaaraa jechuudha. Yoo nu nurreebe rakkoo bulchiinsa gaarii irra kaate warri sun nurreebe nu birmachuullee hin dandeenye jechuudha. Yoo dhufullee nurra gargalchanii. Waraan kanaan wal qabate duubaanaalee godin Gujii ba'aa kan lamaan keessatti lafti Oromoo baay'een fudhatamu mani barumsa hedduulleen cufame barattooti hedduun barumsa addaan kutuu dubbatama. Abdiit Qaamparree haqi dhiyoo mul'attu tanaaf bulchaana Gumii Eeldalloo ture. Hidhattoonni naannoo Sumalee irra dhufan irra waraan isaan uummataana daangaa kan irra godhaniini. Uummati kun akkama miidhamuun ammallee miidhamtu kee jiraachuu dubbata. Saamicha lafaatii fi naannoo Somalee irraa iyyuu poolisii warri ta'an sun buqqaanii uummatadhaa turan. Uummatadhaan kan keessatti immoo bakka dura uummata buqqisanii daangaan hedduun ammaan tan harka isaaniitiin qabamee jira. Daangaan koo xiqqaa taate aanaa Liibarraa kaasee egaa Gumii Eeldallootti lafaa gara dheeriin dagala kan gara kiiloomeetira 200 akkasiin geetti. Kanaafuu naannoo sun keessatti man barumsa ta'ee iddoowwan warqee adda adda ta'ee laf jallisii ta'ee haroolee adda addaa uummata fayyadamtee bakka dura buqqaa'ee uummata ammaan tana naannoo sunti humni uumdata uummata horsiise bulaa kanaan waliin madaala waan taateef lafsun keessa buqqisanii uummata sun ammaan tana kun buqqeetti istiilaa gammaa lafsunitti deebuu dadhabe rakkoo bal'aa kee jira jechuudha.
Mootummaan naannoo Amaaraa weerara lafaa fi dhumaatii lammiilee godina Walloo aanaa baateetti hidhattoota naannoo Affaariin raawwatamaa jiru dhaabsisuuf waadaa nuu galee jira jedhan tuutni maanguddoota abbootii amantaa fi qeerroo aanaa baatee hoogganoota mootummaa naannoo Amaaraa waliin mari'atan. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Assammaany Asras bilbilaan OMN'tti akka himanitti rakkoo karaa daangaa aanaa baatee jiru hoogganoota haaromsaa mootummaa naannoo Affaar waliin furuuf marii eegalleerra jedhaniiru. Abrahaam Birroo bal'inaan isinitti hima. Godina Walloo aanaa baatee kan naannoo Affaariin wal daangessu irratti weerara lafaa fi ajjechaa lammiilee waggoota afran darban walitti aananiif deemaa jiru namooti hedduu ajjeefamuu hedduullee buqqa'uu irra deddeebiin gabaasaa turuu keenya ni yaadattu. Rakkoon tun ammallee fala hin arganne. Maanguddoonni abbootiin amantaa fi qeerroowwan aanaa baateerraa walitti babbaan dubbiin kun boqonnaa dhoowwite hooggansi mootummaa naannoo Amaaraa maaliif quban nu dhabe jechuun Bahar Daaritti malanii jiru. Warra kana keessaa kan bilbilaan dubbifne akka jedhanitti hoogganoota mootummaa naannoo Amaaraa keessaa hoogganaa damee bulchiinsaaf nageenyaa Jeneraal Asaaminoo Tsiggee fi ittaanaa isaanii Gadabee Hayilee waliin akkanuma pirezidaantii ittaanaa naannichaa obbo Laaqoo Ayyala waliin mari'achuu maanguddoonni obbo Said Abduu Hamzaa fi Yuusuf Idris jedhaman magaalaa Bahar Daar irraa nutti himanii jiru. Weerara yeroo bara afur nurratti deemaa jiru takkatu jira. Kan humna ummata keenyaati wajjin waliin hin madaalle kanatu deemaa jira. Kanaaf gaachitee ofirraa beeksisuus hin dandeenye godinni keenyaa fi aanaan keenyallee rakkoo kana hiikuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Iyyannaa nu iyyataa jiran ol darbuu hin dandeenye saniif iyyannaa sun immoo orma qaqqabsiifanna jennee jechuudha furmaata arganne jenneeti. Ijoolleen bishtinnaa jirti dargaggoon keenya dhumaa jiranii wanni naannoon immoo maal nu bira dhaabachuudhaaf wanni danqu maal jenneeti kan jetta kennu. Qondaalota kanneen waliin rakkina jiru irratti erga walii gallee booda fala isaa irratti akka hojjetan waadaa nuuf galanii jiru jedhan. Amma mata takka nagaa buusuudhaaf hin dalagnaa nagaa san irratti immoo daangaa keenya hin kabachiifannaa rakkoon hin jiru. Isin qaqqabnaa har'a booda namni waan jiraatu kan gaafaaniini. Isaanis kan deebisan haala gaariidhumaan wanni kun waa'ee jijjiiramaa wajjin wal qabatee uummata jijjiirama kana ta'etti dudduuba shira kana xaxaa jira. Garuu amma booda walumaan dhaabbannaa waan kana akkatti ittisan hin goonaa naannoon kun bukkee dhaabatee waan kana ittisuudhaaf daangaa keenyan kabachiisnaa waraannis akka dhaabatu hin goonaa. warra naannoo Affaarii wajjinis warra amma haaraa muudaman kana jijjiiramaa wajjin isaanii wajjinis waliin dubbachaa jirra. Marii jila aanaa baatee fi hoogganoota mootummaa naannoo Amaaraa gidduutti taasifame irratti bilbilaan OMN'if yaada kan kennan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Assammaany Asras walitti bu'iinsi naannawaa daangaa aanaa baatee fi Affaar gidduu armaan dura margaa fi bishaan turuu himan. Ta'ullee kan miilanaa kun humnoota hidhatanii fi gurmaan kan jijjiirama biitti itti jirtu danquu fe'aniin kan qindaa'edha jedhan. ለውጡን የማይቀበሉ ግጭት እዚህም እዚያም እንዲከሰት የሚፈልጉ አካላት humnooti jijjiirama amma deemaa jiru kana hin barbaanne bakkeewwan garaagaraatti walitti bu'iinsa akkanaa ispoonsar gochaa waan jiran fakkaata. Taatus humna mootummaa naannoo keenyaati ol miti jedhan. Hooggansa haaromsaa mootummaa naannoo Affaar waliin marii eegallee jirra fallisaas fagoo miti jedhanii jiru. የአፋር ክልል ይህን ችግር ለመቅረፍ ሙሉ ፈቃደኛ እንደሆነና rakkina kana waliin furuudhaaf mootummaa naannoo Affaar wajjin waliigaltee irra geenyee jira. Mootummaan haaromsaa naannoo Affaar wayita hojii qabatamaatti seenuu rakkinni kun akka furamuu abdiin qaba. Jilli aanaa baatee kun pirezidaantii naannichaa obbo Gadduu Andaargaachoo waliin mari'achuuf beellama qabullee jedhanii jiru. Obbo Assammaany bilbilaan OMN wayita dubbisan. Gara oduu keenya sattaanutti wayita ceenu ammoo godina Harargee bahaatti jiraattonni aanaa Gooroo guutuu haaromsi sadarkaa biyyaatti taasifame jedhame aanaa keenya keessatti hin mul'atu jedhan. Bulchaan aanaa Gooroo guutuu gama isaaniitiin rakkoo bulchiinsa gaarii hamaa seektara bulchiinsaa fi nageenyaa akkasumas gama poolisiitiin mul'atu sirreessuuf hojjechaa akka jiran himaniiru. Oduu Musaa. Haaromsi sadarkaa biyyatti adeemsifame Gooroo guutuu akka hin ga'inii fi
rakkoo bu'uuraalee misoomaattis akka qaban jiraattonni aanichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Waa'ee daandii maal ture? Waa'ee dhimmi barnootaa maal ture? Waa'ee bulchiinsi magaalaa maal ture? Dhimmi barnootaa maal ture? Aanaa biraatti yoo ilaallu nuti zeeroo irraa jechuudha. Bulchaan dhufuus qabeenya uummataa saamanii jijjiiramu odoo ittiin gaafatamin kaanis malaamaltummaadhaan kan waa balleessee deemes deebi'ee kan jiru jira jechuudha. Mootummaan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti sila godina Harargee baanaa gooroo guutuu kana keessa gabbu'ee sirrii nu ilaale. Qaamni bulchiinsaa fi nageenyaa akkasumas waajjirri poolisii rakkoo bulchiinsa gaarii hamaa akka qabu dubbataniiti jiran. Uummata keenya Somaaliidhaa wajjin walda'u jiran yookaan xiyyitiin uwwannaa yookaan dhagaa gargaaraa jenneen nu didan. Oromiyaa poolisiin takkan deemtuu jaanii didan. Aanaa Doobbaarraa Oromiyaa poolisiin dhuftee achitti uummata san itti dirmattee akkasitti lubbuu namaa baasa. Jijjiirama Dr. Abiyyi fi Lammaa Magalsaatiin dhufe kana dura dhaabbachuu haala dura dhaabbachuu fakkaatu tokko keessa jiran. Dhuguma saniin jijjiirama kana deeggaran. Yoo kan jijjiirama kana deeggaran ta'e hawaasa kanaaf quuqama qabaachuu qabu. Hawaasa keenya kadaan gaafatti miidhamaa jiru san quuqamuuf qabu ture. Bulchaan aanaa gooroo guutuu Maammarra Oofaa Maggame isaaniitiin rakkoo bulchiinsa gaarii aanichatti mul'atu furuuf hojjechaa akka jiran dubbataniiti jiru. Iddoolee keessattuu waajjiroota nageenyaa waajjiroota poolisii wajjin wal qabsiisee sirriitti rakkoon ciccimaan akka jiru nutis koree mana marii nageenyaatiin koree sirnaaqaatiin achitti ilaalaa turre kan wajjin wal qabsiisee iyyannoo keenya kaleessaas gara godinatti dhimmi keessatti waajjira nageenyaatti wajjin wal qabatee godina waan ilaallatuuf karaa isaanitti iyyachaa turre ammaas wanti sun furmaata kan argatu ta'uusaa shakkiin hin jiru. Jiraattonni aanichaa haaromsi barbaachisu akka taasifamuufis gaafataniiti jiran. Oduu maddeen alaarraa arganne keessaa immoo Itaaliitti ambaasaaddariin Kooriyaa Kaabaa Joos Soongil miliquun isaanii dhagahame. Ambaasaaddariin kun achi buuteen isaanii dhabamuu dhaabbata basaasaa Kooriyaa Kibbaatu qondaaltotatti hime. Joos Soongil Itaaliitti ambaasaaddara yeroo kan Kooriyaa Kaabaa yommuu ta'an namni kun fira dhihoo qondaaltota olaanoo biyyattiiti jedhameera. Ambaasaadarri kun imbasiidhaa erga bahaniin booda baatii tokko ol akka tahetu himame. Yeroon turtii isaanii xumuramuuf yeroo dhihaatutti mooraa dippiloomatii keessaa akka miliqan ibsameera. Gabaasni kan BBC'ti. Egaan hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qabannee dhihaanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Qophiileen OMN biroon itti fufu yeroo gaarii isinii jenna.